kan daawwachaa jirtan kun OMN sagalee uummata gaazexeessaa keessan Guyyoo Waariyoo Abjirmaati. Oduulee miidiyaa hawaasaa irraa walitti qaban takkaan isinitti hima. Biyyattiin Itoophiyaa akka fiintaleeyyiin warra kaabaa jedhanitti biyya Rabbi eebbise. Biyya waaqarraa buute, biyya quraana keessatti himamte, biyya matsaaf qudduusii keessatti himamte jechuun itti dhaadatan, addunyaan guutuun itti gargaluun biyyattiin tun biyya mootummaa hin qabne, mootummaan haaraa reef dhufe waggaa 3 keessatti riikoordii hedduu galmeesse. Nam akka bineensaa nyaachuu eegale, ummatuma keessaa bahe ummat Oromoo nyaachuun, ajjeesuun, hayyoota isaanii hidhuun, kophaa isaa gulufuu filate. Mootummoonni addunyaa itti ka'uudhaan jaalli kiyya Donald Trump osoo aangorraa hin bu'in dura namtichi kun sammuu hin qabu gowwaa Afrikaa qofaa miti addunyaa galaafachuuf deema jechuun maallaqa Itoophiyaaf kennuuf dura irraa kutate. Kaadirileen bilisiginnaa Donald Trump akka injifatamu waan kadhachaa ba'anis Joe Biden gara aangotti dhufeen booda dubbiin hin jabaate. Joe Biden mootummaan Itoophiyaa akka hin jirretti hubachuudhaan namtichi kun gowwaa wajjin hin haasa'u na hin madaalu jechuun mootummaa Keeniyaa wajjin haasawa eegale. Tun salphina guddaa miidiyaaleen addunyaa Reuters, Al Jazeera, BBC, Washington waan kan wal harkaa fuudhu jiran dubbii kana ilaalchisuun qondaalli mootummaa Abtaayyee Danda'a kan namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa gubbatti harree shookkee jechuun maqaa isaa waaman waan kijibaa waan dhugarraa fakkaate takkaa lama barreessuun eegale. Inni biraa mootummaan Eertiraa kan biyyisaa akka nugusaatti waamu kan filannoon hin jiru jedhu waaqan namuuti jechuun ka haasa'u gorsa Abiy Ahmed ta'uun kan beekamu biyya isaa galaafachuun siyaasaan isaa biyya isaatti hin dhaabbanne gara Itoophiyaattis as dhufte dubbiin hin jabaatte hin maraatte. Namtichi Eertiraa bira dabree Itoophiyaas bulchuu eegale dubbiin daran jabaatte. Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan Condhuur jechuun kan beekamu namni itti ka'e. Namni kun sammuu hin qabu, doofaadha, garaa guddata, dilbii jechuudhaan jalqabuma dandeettiin osoo hin taane namni kun jalqabarraa jaakeetti Abiy baata homaa hin beeku haasawa hin beeku jechuudhaan kan komatan. Jechuudhaan namoonni hedduun maqaa nam kanaa kan kaasan addunyaa dhiisii laftillee itti gargaaru. Warri kaanis yeroo inni gara miidiyaa bahu yaa Rabbi nu baasi badaa maal dubbata jechuun sodaatan. Badaa maal dubbata jechuun sodaatan. Dubbiin daran cimti. Haalli siyaasan Itoophiyaa itti jirtu hedduu nama dallansiif. Miidiyaaleen addunyaa Boris Johnson kan Ingilaandi bulchu mootummaa Itoophiyaa irraa paawundii miliyoona 300 kutte. Ameerikaan doolaar miliyoona 272 kutte. Qeerroon Jarmanii hiriira bahuun addunyaa salphifte. Namtichi kun waaqaaf laftillee itti kaate homaa hin beeku gowwaadha hayyoota ofirraa ari'a gowwaa warra nama arrabsu ofitti waammata. Ifiillee badee biyyattiillee galaafate jechuun akkasii walii ibsan gabaasa kiyya kaadhaasumarra gabaabsa ulfaadha walitti deebina. Abdi Orazi Entertainment kan jedhu kennaafi kanatti yaasee ammoo kanatti yaasee
kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii sadarkaa idil addunyaatti argamtan kan OMN kallattiidhaan hordofaa jirtan hundi keessan guyyaa irraan kana magaalaa Mushin naannoo Baayirii kan bulchitu mana gartanii galma yookaan caffee naannoo Baayirii duratti argamna. Waajjira pirezidaantii naannoo Baayiriitii fi paarlaamaan naannoo kanaa as jechuudha. Asitti guyyaa sadaffaadhaaf sagalee obboloonni keenya kan akka Abdoo Qaadii Abbaa Jabalii fi hawaasni Oromoo magaalaa Mushin asitti ba'uun sagalee isaanii dhageessifachaa turanii akkasumas dippiloomaatota gurguddoo naannoo Bavaariyaa bulchan kan hanga federaalatti anallee gara wanni itti fuudhaa jira sagaleen kiyya gara guyyoo wariyootti kan gartee sagalee hanga mootummaa federaalatti qabanii fi dhiibbaa garaagaraa godhuu danda'an kan dippiloomaasii poolisiiwwan hajaa alaa biyya Jarman keessatti iddoo olaanaa gurguddaa qaban guyyaa irraan kana guyyaa kaleessaa dhufanii obboloota keenya kan naannoo Baayiriitti argatan iddoo kanatti dubbisaa turan jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa injifannoowwan galmeessifamaa jiran akkuma yaadattan hedduudha ilmaan Oromoodha kan ilmaan Oromoo biyyoota alaa keessatti argaman guyyaa tokko rafanii bulaa ciisaatti hin jiranii hanga hidhamtoonni siyaasaa fi hayyoonni Oromoodhaa beelaan miidhamaa fi of miidhaa jiran hidhaa keessaa bahanitti hanga Oromoo irraa ajjechaan reebichii fi dhiittaan mirga namaa dhaabbatutti sagaleen uummata Oromoodhaa yoomuu ol ka'ee iyya dhugaan Oromoodhaa ni lallaba. Uummanni Oromoo guyyaa kaleessaa hawaasni Oromoo biyya Ameerikaatti argamtan magaalaa DC irratti akkasitti sheekotiin qeesonni abbootiin amantaa abbootiin gadaa fi hawwoliin teennaa fi qeerroo fi qarreen biyya Ameerikaa keessa jiran sagalee isaanii akkasitti ol kaasanii dhageessisanii ilmaan Oromoodhaa mataa ol nu qabdan sanitti nutis biyya Jarman har'a magaalaa Mushinitti argamnu malee torbee har'aa wal argaan kenna biyya Jarman magaalaa giddugala Awurooppaa kan taate magaalaa guddoo Barliin irratti jechuudha sagaleen Oromoodhaa ol ka'ee iyya jechuudha guyyaa sanis achirattis wal arguuf deemna. Daqiiqaa tokkoof akkuma hayyoonni kennan nuun jedhan immugnu irrafnu ijallibsannu ija takkaan irrafinaa jedhan amma jedhachuu banannee jirra. Kanaaf uummanni Oromoo biyya Jarman keessatti argamtan karollaa Jarmanitti argamtan yoo ka dandeessan taatan dhuftanii sagalee keessan nu wajjin dhageessisuudhaan hayyoota keenya kan guyyaa 30ffaadhaaf ji'a tokkoof kan walirraan cinneef seenaa biyya Itoophiyaa keessatti qabsoo karaa nagaatiif barnoota ka ta'u qabsoo karaa nagaatiin qabsoon akkamitti akka gaggeeffamu dhaloonni dhufaa darbaa hundi karraa barachuu danda'u seenaa gurraacha lafa kaanii dabraa jiran hayyoota keenya lubbuun jiraatanii fi ijaan agarraa fi arguu dhabna kan beeku waaqa qofa. Kanaaf yoo nuti gabbaane qofa falmanne qofa hayyoonni keenya mana hidhaatii gabba'uu danda'an dhugaa fi haqa isaanii falmatan san argachuu danda'an. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaa jiru kan biyya keessatti argannu hundi keenya gabbaanee sagalee keenya dhageessifannee falmachuudha qabnaa. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa akkasumas Shamsaddiin Xaafii obbo Dajanee Xaafaa dabalatee hayyootan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan akka Abdii Raggaasaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi isaanii hanga hidhaadhaa baanitti hanga dhugaan Oromoo deebi'utti hanga hadaan diinaa hiddaan buqqee odaan Oromoodhaa dhaabbatutti qabsoon Oromoodhaa itti fufa. Mootummaan kun mootummaa diina uummata Oromooti. Mootummaa diina gaanfa Afrikaa fi mootummaan kun mootummaa nageenya tasgabbii fi mootummaa dimokiraasii fi dhugaa fi haqatti namanne waan ta'eef mootummaa kana mormuun ilmaan Oromoodhaa mormiin magaalota garaagaraatti itti fufaa. Keessattuu yeroo ammaa kana qilleensi Awurooppaadhaa akkuma isin agartan kana tolaa jira. Abiyyi waaqni balleessinaa jedhe namichi Suduudhaan obboleessa kennaa artistii kabajamaa fi jaalatamaa kan biyya Jarman keessatti beekamu artistii Abdii Faddis gara waltajjiitti affeeraa. Abdii Faddis geerarsaan sagantaa kenna nu miidhagsaa hamiilee akka nu kennitaniif kabajaan isin gaafannaa. Abdii. Galatoomii saayiba kiyya obbosaat osoon gara geerarsaan dabarre ergaa takkataniin gaaf tokko osoo Jawaar OMN deeggarsaaf as dhufe dabarse takkaa jira. Ergaa sana irraas irraan deebi'uu qaba jeetiin yaada qaba. Gaafiin sun barri sun bara qabsoon teenyaas itti keessa finiinte nama piroofeesara wayiitiin jeeni piroofeesara inni waggaa dheeraa piroofeesarummaa biyya biraatiif hojjechaa ture. Kana daawwannaaf biyya dhaqe Oromiyaa dhaqe hogguu daawwate wanni isaan daawwachiisan qabriidha.
qabrii tana dhaqee daawwateeti qabrii gubbatti dhagaa qabrii gubbatti Profeesar Abaluu dhalatee waggaa 3 du'e Profeesar Abaluu dhalatee waggaa 5 du'e Profeesar Abaluu dhalatee waggaa 2 du'e dhagaa qabriirra kanumaa jira kana Profeesarri biyya biraatii dhufe kun hay Profeesar Abaluu dhalatee waggaa 5 du'e dhalatee waggaa 2 du'e dhalatee waggaa 1 du'e kun maalii jee gaafata kan akkasii katabamu nuti biyya teenyatti Oromiyaatti jaaniin namni hanguma biyya hojjete urmiinsaa qabnaa fi as dhufee waggaa 2 qofa hojjetee achi booda amrii ta'e saniif waggaa 2 waggaa 3 waggaa 5 jennee katabnaa duuba aniin kun amma yooniin amma du'e maaliin jaamaa jennaan Profeesar Abaluu dhalatee akkuma dhalatee du'ee jenneeti dhagaa qabriirra si katabnaa jaanii jechuudha. Kanaafuu akka dhalannetti warra du'e osoo hin taane qabsooyinee saba keenyaafis sagalee taanee kabiyyaa baanillee warri biyya alaa baargara nyaatanii jaaniiti maqaa nuu baasan warri achiisuun jechuudha. Qabsoon nuti asii goonu ibidda kanarratti abdoo qaadii hedduun si galatoomfadha. Hayyoottan keenyaa fi gartee warreen waan kana qabsoo tana keessatti gartee qooda guddaa fudhatan baay'ee galatoomaan isin jaa akkasumatti gara geerarsa Kadiir Seedachi dabarreetu. Mee hayyeena jalaa jaala? Wal gaafadhaa lammiitoo deebisaa gaafii tana. Biyyaafis jiituu tan jaraa caaltu Oromiyaa qabna. Humna namaatiis taanaan rabbiif galanne agayuu qeyroo fi qarreedha qabna. Nama nuun deemus hayyuu Jawaar Maammaffaa qabna. Biiflee darbatee hin dabne kan lubbuu fi neelanne. Leenca lammiif gaachanaa barabdoo qaadi qabna. Dhiigarra martee gumaa baasuudhaaf gadootu jaalmarroodha qabna. Hanqina maali qabna bara dhufaa fi dabraa hidhaadhaan ukkaanfamna. Gaafii mirgaati gaafiin Jawaar gaafate. Gaafiin Jawaar gaafii abbaan biyyaa gaafatu. Dimshaashumatti gaafiin Jawaar Mahammad dhiigaan malee hin deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Lallabii lola labsii xiyya dabarsi. Dhiira guyyaa murtiidhaa dhawwaaqii dhageessisi. Tunta duriin gargarii ni garta lallabii dhageessisi. Biyya abbaan qabne seeteeti fadhii doonu daawwat yartuun nu kaadhimatte. Asirratti raawwattu qayoo baasii bobbaasii Jawaar Mahammadiidhaan raagannuu baasii. Gaafii mirgaati gaafiin Jawaar gaafate. Gaafiin Jawaar gaafii abbaan biyyaa gaafatu. Dimshaashumatti gaafiin Jawaar Mahammad dhiigaan malee hin deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Yaa gabaabaa hanqa qubaa waan ati na goote garaa na guba. Qeyroo baqachiiftee taan bahara gubbaa baaftee fiddee Awurooppaa gannaytee kaanii siraariin dhamaafte. Hanqa hafee biyya deebi'ee hidhaadhatti galchite. Ati siif hin baddu harkuuf teenya mana murtii addunyaa dhaabbachuudhaaf teessa quba qabaadhuu ni dhageessa. Quba qabaadhuu ni dhageessa yaa shaggaa baadiyyaa maaliif alaala dhaabbattee na eeyda. Walalooteetii yaade ergaan keetis gurguddaadhaa dhaamsa keessaniin barbaada shaggaas ni dhiyaadhu. Shaggaa koos na dhiyaadhu atis mee takka naa baroodii galatama. Abdii Fadiis faamilii al tokko kennaaf hime. Innummaan akkas naan jedhee kootti jennaaniin dhufe waan qindeeffadheen qabu. Haa ta'u garuu kitaaba tokkorraa kan hin dubbise jabaa isinii jedha. Dhagama. Eeyyeen namoota baay'eedhaaf shakkiidha. Waa'een dimokiraasii, waa'een mirgaa fi dirqama uummata Oromootiif haaraa jedhaniimi isaaniif kan deebii taatu hamma dhugaan kararraa dabe hamma dharri qooqa baasee iyyatti nuti sammuu dhugaa karatti deebisuudhaaf dhara immoo marree suuqa kaa'uudhaaf ni falmanna. Isaan warra Oromoon dimokiraasiin beekan jedhan sanaaf bara durii sana bara arfaasaan bunaa bara nagaan hin jirre kan waliigalteen onaa isaan sun warra akkasii isaan kun warra abaluu bara jedhee hundumtuu aangoodhaaf wal kabalu bara sana keessayyuu bara geegaboo fi wacaan hundeen lafaa raafamu bara buqqee dhaabuudhaaf buqqeen bakkaa kaafamu bara sana keessayyuu Oromoon qaroomaan saaqee hulaa sirna gadaa isaa keessa nagaadhaan olee bula.
bakakkaa bu'e jedhee balaqqeessaaf hin na'u. Utoo hin ilaalin arga karaa bakkalchi ba'uun. Waa'een dimokiraasii, waa'een mirgaa fi dirqamaa miti uummata Oromootiif seenaa waggaa 20 akka qaamaatti baannee akka gogaatti uffannee akkoo fi akaakileedhaan dhalanneetti guddanne. Haa ta'u garuu bara bonni baay'ate bubbeen lafa booressa. Bara bonni baay'ate bubbeen lafa booressa. Michummaan daangaa darbe bulee nama diinessa. Fuunfatee dhiisa malee jabbii mucha harree hin hodhu. Kan garaan firan godhin Oromoo koo hadaraan firan godhu. Dhiira diina gidduu goota lugni marsitee yaate itti dhaadattu. Dhiira diina gidduu maal taatee gaafattu? Badii tokko malee nagumaa yakkanii miila gaadi'anii dubbachuu dhorkanii maal ta'eree kanarraa jiraattoo du'eera foon irraa dhumee lafettoo ba'eera. Maal taate jechuurra kaanee murteessinee du'a baraaruudha qabsoo finiinsine. Innoo nuuf akkana nutoo isaaf jennee deebii seenaa boriitiif hojii kam hojjenne. Teenya hidhii xuuxuun bu'aa hin argisiisa. Lakki callisiin kun birnu gaabbisiisa. Lakki yaa saba koo caba lama hin cabnu. Qabsoo finiinsine jiraatti haa qaqqabnu isiniin jedha galatoma. Artistoota keenya shaggaa baadiyyaa Abdii Xayyibaa Qootii fi Abdii Faddisiif meeta kaamila nu kennaafi. Kanatti aansee ammoo obboleessa keenyaa gamtaa bulloo olaanaa artistii keenyaa gama waltajjiitti akka nu dhufu kabajaadhaan isa gaafannaa. Gamtaa bulloo olaanaa miiladhannaa simadhaa. Gamtaa alaabaa kootu gamtaa. Maaliif iddoon nuti jirru kun paarlaamaa naannoo Bavaariyaa Baayeriiti. Baayerii jechuun biyya Jarman keessatti naannoo sagalee guddoo qabdu Oromiyaa jechuun Oromiyaa Jarmaniiti. Oromiyaa Jarmanii jirraa gama dinagdeetiinis siyaasaanis haa ta'uutii wama hundaan Jarmanii keessatti biyya Jarman keessatti hanga sadarkaa Awuroopaatti warra dhiibbaa gurguddaa geessisuu fi humna jabaa uummata qaban iddoo dinagdeen gurguddaan dippiloomaasii walitti dhufeenyi biyyoota garaagaraa gurguddaan intarnaashinaal ka ta'e iddoon inni keessatti argamu naannoo Bavaariyaati jechuudha. Oomishni Jarmaniin ittiin beekamtu gurguddaan kan akka kaampaniiwwan gurguddoon kan argaman naannoo Baayerii magaalaa Muushin kana fa'aa keessatti jechuudha. Kanaaf Baayer jechuun Baayerii magaalaa Muushin kan nuti argamnu kun magaalaa intarnaashinaalaa idil addunyaati jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf nutis gaa sagalee kennaan humna qabnuun dandeettiidhaan hayyoottan kennaa fi uummata Oromoodhaa kan miidhamaa, dhiitamaa, ajjeefamaa, reebamaa, qe'eef qabeenyi isaarraa buqqaa fi saamamaa jiruuf sagalee ta'uudhaaf har'a asitti walitti qabamnee asitti argamne uummanni Oromoodhaa ammoo halkan tokkoof warri daasbooraan biyya alaa jiru saba kee yaa uummata Oromoodhaa kan biyya keessaa nu daawwachaa jirtan guyya tokko daqiiqaa takkaaf nutti tolee guyyama tokkoof hafuura argannee boqannee beenu dhugaa dubbachuudhaaf. Nuti hanga dhumattis akkuma dur sagalee isiniif ta'aa turre ammas sagalee ta'uudhaan hariiroo walitti dhufeenya diinagdee gargaarsa mallaqa mootummaan biyya Jarman mootummaa Itoophiyaatiin waggarraa kennu yeroo miliyoona 300 ol mootummaa Itoophiyaarraa dhaabsisuu dandeenye jirra. Falmaan nuti biyya alaa godhaa jiru taphaa miti jechuudha. Gamtaan Awurooppaa akkas, mootummaan Ingiliz akkas, mootummaan Ameerikaan akkas biyya Itoophiyaa jechuun biyya gargaarsa idil addunyaatiin jirtu jechuudha. Biyyi sun har'a sharafa alaa doolaaraa fi yeroo dhabuurraa kan ka'een kaampaniiwwan gurguddoon biyya san Itoophiyaa keessatti argaman kan keemikaala adda addaa biyya alaarraa sharafa alaatiin bitanii galchan har'a cufamaa jiran. Oomisha isaanii 90% hir'isaa jiran jechuudha. Parsantii 10 qofa oomishaa jiran jechuudha. Hojii dhabdummaan biyya san keessatti daranuu warshaaleen gurguddaan kun adda cufamanii industirii paarkii maarra jedhanii jarri eebbisiisan kun waan ittiin dalagan hin qabu qafoo qulla dhaabata malee nu amana asitti na dhugaa. Hojii dhabdummaan mootummaan durii fi caala hojii dhabdummaan akka biyya san keessatti baay'atu qaala'insi jireenyaa akka biyya san keessatti baay'atu biyya san diinagdeedhaan kuffisaa akka jiru uummanni Oromootii fi qabsaa'onni Oromoodhaa sirriitti beekan jechuudha. Kana malee warri kaleessa guyyaa kaleessa warri baankii idil addunyaa duratti Oromoon magaalaa biyya Ameerikaa DC duratti argamtu bahanii sagalee isaanii dhageessaa jiran gargaarsi tokko bakka kanatti kan jiru mootummaa kanaaf gama obboleessa keenyaa gamtaa bulloo olaanaatti isin dabarsaa hamilee naa kennaa fi naa simadha. Galatoon isaa dhutumatti yaadannoo waamtee mama karaadhaa dhufaa jirra.
warri guyyaa sadii fi asitti dadhabdanii yeroo darbes akkasuma sagantaa adda addaa qopheessitanii abdoonfaan warri muushinii hundi keessan galatoomaa jechuun barbaada. Akkasumas hawaasni Oromoo asitti argamtanii qabsoo kana gochaa jirtanii galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akka saar jedhee waan irraa sirbinus natti hin fakkaatu garuu ammoo wanti kun itti fufuudha qabna. Warri qabsoo kana adeemsaa jiranii akka sabaatti akka dhuunfaatti yookaan akka murna tokkotti otoo hin taane akka saba Oromootti kan isaan beela'aa jiran kan bosona jiru kan mana hidhaa jiru kan beelaan of qoraa jiru asumatti illee saba Oromootiif jedhaniiti. Kanaafuu Oromoon addunyaa mara jiru hundumtuu akka waliigalaatti yaada tokkoon qalbii tokkoon qabsoo kana hafiinsiisuun jedha. Bilisummaa keenya hagoonfannu, walabummaa keenya hamirkaneeffannu, alaabaa keenya gadi hadhaabbannu. Kun kan ta'u yoo Oromoon hundumtuu tokko ta'eedha, sagalee tokko wal dhageessisedha. Egaa Saaduwaa jedheera. Alaabaa 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 Oromoo aarsaa dhiigaaf lafee lubbuu jaalleewwanii halluu hiikoo hin qabne siin jijjiiruun ani aarsaa dhiigaaf lafee lubbuu jaalleewwanii halluu hiikoo hin qabne siin jijjiiruun ani siin jijjiiru lafeetti dagalee dhiigatti dabalee lubbuutti kafalee ol si kaasa malee diimaan karaa olii dhiiga boototaati alaabaa diimaan karaa gadii kan dhalootarraati alaabaa badhaadha Oromiyaati magariisaan gidduu nagaan gaanfa Afriikaaf jetti miftii aduu kan jedhu galatoomaa kana caalaa waan isaanitti deebisaa ulfaadhaa fayyaa ta'a. Artiistii Poolisi keenya Gamtaa Bulloo Olaanaa hamilee nu kennaafi artistoota jajjabduu aktiivistootaa fi akkasumas qeerroo fi qarree biyya Jarman warra kutannoo fi murannoo fi ejjennoo qaban jajjabduu biyya Jarman keessaa qabna. Kanaaf waaqa galatoomi jennaan gaa. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa sadarkaa idil addunyaatti argamtan wanni nuti isinii dhaamu barbaannu tokko akka biyya Jarmanitti irra deddeebi'ee isinii himaa jira. Magaalaan Baayer Muunshin tun magaalaa guddoo biyya Jarman diinagdee siyaasaa biyya Jarmanii kana qabattee kan deemtu waan taateef amma ammoo asitti sagalee keenya dhageessifnee jirra. Qondaalonni ol aanoo gurguddaa dippiloomaasii hajaa alaa poolisiiwwan biyya alaa hariiroo gurguddaa irratti hanga sadarkaa federaalatti naannoorraa hanga sadarkaa federaalatti dhiibbaa gurguddaa geggeessuu danda'an. Dhufanii hayyoota keenya qeerroo fi qarree biyya Jarman dubbisanii jiran xalayaa isaanii irraa fuudhan komii fi waan komatanii fi waan isaan morman hunda xalayaa isaanii irraa fuudhan dhaggeeffatanii jiran deebii isinii deebisnaa nuti kan dhaabbanneef mirga dhala namaatii fi uummata lammii cunqurfamaa jiruu fi ka jedhu isaanitti himuudhaan dhiibbaa hanga sadarkaa mootummaa federaalaatii kana bira darbee hanga gamtaa Awurooppaatti dhiibbaa gurguddaa hin geessisne jedhanii waan jiraniif kanatti haasee ammoo magaalaa guddoo giddugala Awurooppaa kan taate magaalaa Berliin magaalaa teessoowwan gamtaa Awurooppaa United Nation gamtaan Afrikaatiif addunyaan guutuun qubatu imbaasiiwwan gurguddaa idil addunyaa jiran baankiin addunyaa magaalaa inni keessa qubatu magaalaa san dhaquudhaan torbaan har'aa sagalee keenya dhageessifna. Qeerroon Jarmanii sagaleen isaanii guyyaa san ol ka'ee lallaba ilmaan Oromoodhaa hidharraa hiikamuu qaban kan jedhu dhageessisan jechuu hayyoottan Oromoodhaa badii tokko malee yakka tokko malee hidhaman hidhaa keessaa ba'uudha qaban Oromiyaan apartheid yookaan ammoo mootummaa faashistiitiin abadan hin bultu uummanni Oromoodhaa abadan hin jilbiifatu harkaan kennatu kan jedhu mormiin gurguddoon biyya Jarman magaalaa Berliin irratti torbee dhufu sagalee guddatu ol ka'ee lallaba. Kanaafuu ilmaan Oromoo biyya Jarmanii fi akkasumas ollaa Jarmanitti argamtan guyyaa san hiriira guddaa ardii sochoofne Frankfurt daran jechuudha sagalee keenya guyyaatti dhageessinu waan ta'eef guyyaa san Oromoon namni nama kiyya taate akkanarraa nafneen yaamicha qeerroo biyya Jarmaniiti. Kanaaf dhuftanii sagalee keessan akka dhageessiftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa. Guyyaa san ilmaan Oromoodhaa mormii keessan ni dhageessiftu sagalee jaawarii taatanii ni dhawwaaqsiftanii. Kanaafuu gama Abdoo Qaadii Abbaa Jabalitti isin deebisa jechuudha.
hedduu galatoomi sa'aati hundi keessanuu hedduu galatooma artiistoota keenyaa aktivistoota keenyaa keessattuu qeerroo sagantaa guyyaa 3 asitti qopheessinee sagalee hayyoota keenyaatiif qondaalota ABO fi KFO mana hidhaa jiraniif sagalee ta'uudhaaf asitti argamtanii dhiibbaa isin gootaniin deebii injifannoo arganne irra deddeebinee haasofnee jirra. Isaanis warri biyya kanaa bulchanu warri as keessa taa'anu waajjira pirezidaantii Baavaariyaa keessa taa'anu qondaalonni olaanaa dhimma Afrikaa laalanu deebii yeroo gabaabaa keessatti deebii qofaa miti by the way deebii jechuun waan nutti himanu jechaadha. Ammoo dhiibbaa barbaachisaa ta'e waan mirga ilma namaa sarbuu mootummaan Itoophiyaa gaggeessaa jiru hunda isaanii akka fudhataman qabne isaan biratti nutti himanii sanarrattis akka hojjetan nutti himanuu jiru. Rabbi lubbuu qondaalota ABO fi KFO nuuf oolchuu Jawaar faa Baqqalee Garbaa faa mootummaa isaan ajjeesuu barbaadu kana harka kennuun irra hin jiraatu isaanis waan godhan ni beeku jedheetaniin yaada. Egaa daawwattoota keenyaa sagantaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ammas immoo sagantaa Dula Lagannaa Nyaataa magaalaa Munik keessatti gaggeeffamaa ture hiriira mormii gaggeeffamaa ture asirratti kan xumurru ta'a. Torban dhufu Barliinitti walagarree Grand Rally yookaan immoo hiriira mormii guddicha gaafa Maarchii 4-5 Barliin irratti goonaa waan nu hordoftaniif galatoomaa nagaan nuuf tura. Akkasumas Keelloo Miidiyaa asirratti argamtu